Nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii YouTube chaanalii koo jalatti argamtan hunduma keessaniif nageenya araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam yoo nageessan nagaa keessanii, ani nagaa kooti galanniif ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa fayyaa keessan akka taatan abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Kan eegeetisse sa'aatii kanaan nu eege galanni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Tole egaa guyyaa har'aa kana viidiyoon qabadhee dhufe hanga dhumaatitti daawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Obsaan dhaggeeffadhaadha. Guyyaa har'aa gaafii hedduun gara adda addaatiin gaafatamaan ture gara keessatiin jechuudha. Gara miseenjariitiin gara dhimmooti mana gaafatamaan ture jechuudha. Gaafiin kunis namoota tokko lama osoo hin ta'in namoota hedduurraa kan naaf dhiyaate jechuudha. Kanaaf immoo anis guyyaa har'aa gaafii kanaaf deebiidha ni ta'a kan jedhu tokko qabadhee kanan dhiyaadhe deebisuudhaaf jechuudha. Guutummaan guututti deebisuullee baadhu nan yaala jedhee tanan jechuudha. Kun immoo jiru wantuma gaafatamuu qabuudhas kanan gaafatames. Tole egaa na gaafachuu keessaniifis immoo baay'een isin galateeffadha. Gaafii kan namatti ta'e namni hoggaa gaafate deebiitti argate baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf gara gaafii kootti osoo hin ceeniin duratti warreen maatii koo taatanii jirtan subscribe naaf gootanii jabaadhu naan jettanii na jajjabeessaa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Ana caalammoo waaqayyoon isin haa jaalatu, waaqayyoon isin haa kabaju. Naaf jiraadhaan isin jedha. Ammallee immoo akkana jajjabeessitan abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Akkasumas warreen maatii koo hin taane maatii koo ta'uudhaan subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Like gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Subscribe godhaati na jajjabeessaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Tole egaa kallattumaan gara gaafii koottan jira. Gaafiin gaafatames gaafii baay'ee namatti toludha. Maaliif gaafichiin gaafatamuu kootiif baay'een itti gammade jechuudha. Tole gaafiin gaafatames inni tokkoffaan manni amantaa keenya uffata surree uffachuu siif eeyyamaa jedhameen gaafatame jechuudha. Eeyyen yoo jettes akkamitti, lakki yoo jettes immoo maaliif jedhameen gaafatame jechuudha. Egaa tole kuni gaafiin kun anaaf baay'ee itti gammade jechuudha. Gaafii kana gaafatamuu kootiif maaliif gaafii ka'uu qabudha, gaafii dubbatamuu qabudha jechuudha. Kanaaf waan na gaafattaniif waaqayyoon isin haa eebbisu isiniin jecha. Gaafii na gaafattan keessaa manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo surree uffachuu siif eeyyameera warri naan jettan naaf hin eeyyamne, hin eeyyamamus. Eeyyen dhugaadha, hin eeyyamu. Sababni isaatis maaliif uffattee naan jettanii na gaafattanii turtan jechuudha. Egaa akkuma hundi keenya akkuma beeknutti jechuudha. Surree manni amantaa uffadhu jedhee naaf hin eeyyamne. Haa ta'u akkasumas dabalataan immoo uffata qaama keenya mul'isuu danda'u uffachuun nuuf hin eeyyamamne jechuudha. Manni amantaa kamiyyuu nuuf hin eeyyamne jechuudha. Kuni ofii keenyaaf kan gochaa jirrudha malee manni amantaa nuuf eeyyameeti miti. Haa ta'uti maaliif uffatte jettanii na gaafachaa turtan jechuudha. Tole ani sababa malee miti kanaan uffachuu danda'eefi yookiin jaaladhee miti isiniin jechuun barbaada obboloota koo. Sababni isaatis jireenyi foonii waan hedduudhaan nama dogoggorsiisti. Jireenya waan ta'eef jireenyi na dirqisiiste tanan uffachaa jira malee jaaladhee miti yookiin immoo fedhii isaa qabaadhee miti jechuudha. Tasumallee jechuudha uffata surree uffachuu yookiin faashinii hordofuudhaaf tasumallee guyyaa gaaf tokko keessa koo seenee hin beeku jechuudha. Kun immoo uffata uffachuun koo faashinii hordofeetis hin beeku, ammas immoo hin hordofu. Waaqayyoon haa galatoomu, yaa ulfaatu maqaan isaa galatoome haa ta'u. Tasuma jechuudha dhalootuma kootirraa kaasee ta'u faashiniidhuma kan jedhu hordofeetis hin beeku jechuudha. Surreen sababni uffachaa jiruuf immoo
yeroon faarfannaa faarfadhutti tasumallee osoo mataa koo haguuggatiin osoon uffata dheeraa hin uffatin qaama koo hin mul'isne osoon hin uffatin faarfadheetis hin beeku jechuudha. TikTokii koo jala seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Baay'een keessan TikTokii koo jala seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Eessumatti yoo hordofeetis hin beeku jechuudha. Kanaaf surree uffachuun koo immoo iddoon ani jiru qaamusii uffachuu waan naaf hin eeyyamneef surree uffadhe jechuudha. Ijoolleen siddatii keessa jirtan, ijoolleen biyya ormaa biyya garaagaraa keessa jirtan ni beektu sirriitti maaliif akka nuuf hin eeyyamamne qaamusii uffannee mana keessa hojjechuudhaaf akka nuuf hin eeyyamamne sirriitti beektu jechuudha. Sababa kanaatiif kanan surree uffachaa jiru malee uffata sana surree uffachuudhaaf hawwii qabaadhee miti jechuudha. Inni biraa yeroon faarfadhutti yeroon waaqayyoon galateeffadhutti immoo uffadhee galateeffadhee hin beeku. Kilaasii keessatti illee galee qaamusuma uffadhee tanan jechuudha. Yeroo baay'ee kan kadhannaa gaggeessu malee surree uffadhee hin gaggeessu jechuudha. Kuni maaliif jireenya fooniitiif jedheetiin uffachaa jira malee waaqayyoon naaf eeyyameeti miti. Waaqayyoon immoo akka yaada keenya nuuf haa taasisu. Ijoolleen tokko immoo osoo uffata faashinaa adda addaa hordofaa mataa isaanii rifeensa isaanii osoo uffisan warreen faarfannaa faarfatan ni jiru jechuudha. Isaan kunis akkuma koo yookiin rakkoo addaa qabaachuu danda'u yookiin immoo beekanii yookiin immoo osoo hin beekin akkas gochuu danda'u jechuudha. Egaa obboloota koo waaqayyoon daandii ishee dhugaatti nu haa qabu, karaatti nu haa deeffatu, akka badii akka balleessaa keenya akka cubbuu keenya hin ilaalini dhiifama isaa nuuf haa godhuun isiniin jedha. Kanaaf surree jaaladhee miti kanan uffadhe isiniin jechuun barbaada. Iddoon jiru waan naaf hin eeyyamneef jechuudha. Qaamusii kanaaf malee waa biraatiif miti jechuudha. Inni faashinii hordoftaa naamin jedhu immoo tasumallee akkuma na argitan kana faashinii hordofee hin beeku. Hordofuus hin barbaadu jechuudha. Maaliif jireenya koo foonii bareechurra arra jireenya foonii koo gammachiisuu kootirra waaqayyoon gammachiisutu naaf caala jechuudha. Maaliif jireenya foonii arraan gammachiisa foon koo boru du'aadha foon keenya boru kan badu gammachiisurra lubbuu keenya yoo gammachiisne baay'ee filatamaadhaan jedha. Egaa warreen osoo beektanuu faashina garaagaraa otoo waa'ee sagalee waaqayyoo osoo barattan yoo hordoftan irraa of qusaddaadha. Maaliif waan foon keenya gammachiisuu keenyarraa otoo of qusanne gaariidha. Foon keenya hamma lafa kanarra jirrutti gammachiisna malee yookiin immoo namoota gammachiisurra waaqayyoon otoo gammachiisne natti tolan isiniin jedha. Inni biraa bakka gaafiin isin qabattan kanuma. Kanaaf hin hordofina faashinii hordofuun amma jireenya lafa kanarratti si fayyaduu danda'a malee jireenya keessan guutuu isin hin fayyadu jechuudha. Kanaaf waaqayyoodhaaf abboomaadha. Manni amantaa keenya seera mataa ishii qabdi jechuudha. Seera mana amantaa keenyatti yoo deemne baay'ee filatamaadhaan isiniin jedha. Gara fuulduraa immoo waaqayyoon yoo naaf eeyyame akka fedhaaf eeyyama isaa yoo naa taasise mana amantaa keessatti yeroo deddeebi'utti uffata qaama koo mul'isne uffata qaamusii shamaraaf kan ta'u uffadhee yeroo deemutti na arguu dandeessu. Waanuma waliin ilaalaa deemnudha waan ta'eef jechuudha. Ammaaf balleessaa kanan godhe surree uffachuun koo wallaalee osoo hin ta'in osuma beekuun cubbuu keessatti of gate jechuudha. Jaaladhee miti jireenya fooniiti. Namni tokko immoo osoo hin dalagatiin jiraachuu hin danda'u akkuma beektan jechuudha. Gaafiin kun yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nagaa gaafatamaa ture jechuudha. Ati amantii Ortodoksii Tawaahidoo taatee manni amantaa kee surree uffadhuttee si eeyyamte minaa naan jechaa turan jechuudha. Egaa osoo hin beeku jechuudha kanan uffadhe. Kanaaf deebii isiniif ta'a laata kan jiru tokkoof sababa isaa wajjin isinii dhiyeesse. Kanaaf immoo warreen gaafii akkanaa gaafattan deebii isinii ta'a jedhee tana yaada. Kanarraan kanaaf immoo
gaafii biraa yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessadhaa isiniif deebisuudhaaf nan yaala. Guutummaan guututti illee deebisuu baadhu hamman danda'e nan yaala jedhee ta'u abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Subscribe gochuudhaan na jajjabeessadhaa isiniin jedha maatii waaqayyoo. Bakkaan dogoggoretti dhiifama naa godhaadhaa na sirreeffadhaadhaa na gorsaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Nagaa waaqa isiniif haa ta'u iddoo jirtan hunduma keessaniifuu nagaadhaan naa tura. Viidiyoo hanga dhumaatitti daawwadhaadhaa. Yoo isinitti tole like, share, commentii naaf gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha.